Waama kabaa kanaa maalirra ga'e maalii fi waan tokko nuun jettu ettanii gaa namoonni jaalalumarraa kan ka'e baay'ee hordofii cimaan irratti gochaa turtanii amma kun waaqayyo na gargaaree kabaa maatii isaa wajjiniin isayyuu isinii dhiyeesseera. Har'a isteejiin kan koo miti, har'a waa'ee xiyyaaraa dubbatama miti, har'a waa'ee wangeelaati. Egaa lafa kabaan jirutti yoo waa'ee manaa haasenne yoo waa'ee kanaa haasenne inni isaan jalqaba malee xumurri isaa wangeeluma. Kanaaf mee kabaa dursee obboleettii koo Fayyoon nagaas naa gaafattu achi dhumarratti gaa isteejiin kanuma kabaate jechuudha. Fayyu. Hundumti keessan nagumaa nagaa keessanii jedheera. Waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifama. Eebbifamii. Kabaa sagalee kee ol kaasii fi gaafa. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa nu godhee nus warra gammachuus hin taane jedheera. Sagalee waaqayyoodhaa namichi daawwit sun akka jedheera. Iddoon sun kan yeroo inni kana jedhetti yeroon keenya wajjin tokko miti. Yeroon sun Baabiloonii ba'aniiti. Boojuu keessaa ba'anii boojuutiyyuu hin deebi'ama. Inni wanti naasee simpliidha akka har'aatti. Akka yemmuu cimaa ta'a. Garuu boojuu ba'anii deebi'uu ba'uchuuni boojuudha. Ba'uchuun baay'ee jabaadha. Waaqayyootu baasee isaan baasee kanaafiti waaqayyo waan guddaa nuu godhe nus warra gammachuu ta'anii jedhe Daawit. An keenya immoo isa caala. Maal caala waaqayyo ilma isaa nuu kenne. Boojuudha ba'aniiyyuu hojuutti hin deebi'ama. Sababiin isaa biyya afaan tokko irraa iti tokko jala aansiti. Kanaaf simplii kan keenya wajjin. Kan keenya immoo akka ilma isaa nuu kenne. Boojuu keessaa nu baasuu cubbuu dhiigni isaa cubbuu qulleessaa dhibeen duubatti fayyisaa. Isa duwwaa mootummaa ta'in dhibee keenya duwwaan ta'in immoo lubbuu keenya fayyisee mootummaa waaqa nuu kenne kan keenya caala. Waaqa ilma isaa nuu kenne waan gammachuu kan taane. Ganni waaqayyoof haa ta'u habii waaqayyoodha. Iddoon dhumaa jirtu. Ani kuni alaa keessatti anaanii eenyummaa koo waa'ee koo baay'ee koffattu. Dhibbabattus immoo yaaddusi. Dhugaadhaan mooti. Maadhiisu namoonni dhiiga isaa aantii isaa qodaarra nyaatan illee hin dhiitan jedha Oromoon. Qodaarra nyaatan tokko dhiqanii qulqulleessanii kaawwatuudha. Malee hin dhiitan yoo onnoo taa'e jedhama. Naan immoo na kabajanii rakkina eessatti na iyyaafatu. Aniittu maal ta'inna maal ta'e jettanii bira dhaabbatan aniittu dhugaadhaan mooti bireessi koos akkasuma na barbaacha dhufee kun addanaa iraga innis yaanu wajjin dhiphata alaala ta'uyyuu yaadi isaa kun ajjira amma immoo akka carraa anaaf galee waa'ee koo dhiphatee dhufee waa'een koo kun ishuu ta'eera dhugaadha gaaffii ta'eera anattis kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u abraga kun waggaa isaa darbee kun hojjaa kudha furtuuf jenna waggaa isaa dhume jechuudha. Waggaa kana hundumaa ani alam bullee mana kiraayitti galle jirra mana iddoo tokko nuu kennanii qorqorroo keessa jirra. Yaadi keessan qarshiin nami buuse hundumtuu waan bu'eetu humtuu nami tokko ittiin bu'uuni nami waa balleesse keessa balleesse hin jiru. Egaa iddoo meeqa gallee biyyi kun egaa siisteemii biyya kanaa beektu iddoo meeqa gallee haala lafaa waa'ee barbaachaa silumaa humni keenya lafa mana qophaa bituu hin geenye qarshiin keenya akka tarii yaadamee namni qabatamaan ta'inaa isaan ta'uu isuu danda'a. Wanta mana bitu mana ijaaramaa qophaa bitu ta'uu dadhabee deddeebinee gara mana ijaarsaatti lafa barbaadne atti deebinee immoo lafa waaqul gargaaree karaa garaagaraa buloota wajjin qorannee faayila argannee kaartaatti bitannee gara miliyoonii tokkoof tuqaa ja'anii bitannee gara sanatti gallee gaayyama ijaarsaatii fi qulqulleessuusaa maalirra akka ta'e resideenshaalii ta'uusaa hundumaatti gallee warra hogeeyyii bira gaafa ga'u immoo daganaa manni galmeedhaan immoo akka carra ta'e cufaadha. Mana galmee sana keessaa bahee hojjetutti yeroo nuti alaa fixee karraan kan ka'edha kan amma kana turre malee kararra geenyerraa qarshiin immoo iddoo meeqatti baba'ee nu jalaa kana jennee yoo resiitii isaa lokeeshinii isaa wanta itti hundumaa isinii ibsu baane iyyuu qarshiin keenya nurkatu
Ore hojii hojjeteera. Hojii ittiin kaartaa binnu kan laficha argannu kana faayilii binnu kan laficha argannu kanatu baheera. Egaa kanarra geenyerra isa taan immoo yoo ayyami keenya harka nu ga'e immoo dubbanna. Ammaa fi isteepi kanarra irra. Kana ga'uudhaaf iyyuu jabaa nu gaafate. Sababiin isaa yeroon kun yerootti galmeen ilaalamuudha cufamee investigatorsiin warri auditoriin warri galmee ilaalan sakattaan ilaalanidha. Kanaaf warra abbaa dhimmaatiif galmeen isaa qabne jaalamaatti. Warra ogeeyyiidhaaf warra investigationii isaa qabe malee. Kanaaf ammaatti yoo naannoo ga'e jechuun inni amma gaa guyyaa akkasii jennee kaa'uun eenyu ammas ji'annee hin keenyu yookaan immoo ji'a lamannee hin keenyu guyyaan itti nu ayyayyamii irraa horiin keenya ammoo kan horkaa kanatu hafteetti jennee haasofna. Kanaaf ammaaf garuu isteeppiin keenya kanarra geenyeera jechuudha. Ganni waaqayyoo ta'u. Sababiin isaa macaafa qulqulluu keessatti Fiilippiyoos 1:6 irratti waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqaba. Nani abdadha jedha Fiilippiyoos 1:6 irratti. Hojii gaarii jechuun kun immoo hojii wangeelaa waa miti. Hojii gaarii jechuun hojiima waaqa jaalala amiyyuu hojii gaariidha. Fakkeenyaaf ammas inni anaanii ani maalis miti ammas inni yaaddan kana miti ga'uun ammas inni jaallattan kana ga'u ammas inni iddoo isin naa qabdan kana ga'u yoo ani daawwitti gooftaatti wanta naa seefi wanta isin taasisu tokko wal fakkaata. Daawwit maa jedhee anis manni koos maal jedhe kana fufatte. Anis manni koos maal jedhe manni isaa jechuun seeyidha. Isee jechuun biyya sana keessa qotee bulaa iffatteedha. Horii eeguudhaa gaafa isee gaafa saamu weeli waaqayyo ergayyuu qeessaatti mucaa ijoollee kanan qaba deema warra Abeenadaafaa warra gurguddaa warra lolommoottoota agarsiise malee daawwitiin isa amma beekamaa ta'ee ittiin kakatame qomoo isaa keessaa fayyisaan biyya afaa maqaa isaatiin baay'ee kanayyuu hin dhoofne maqaa isaa. Daawwitii sartii gosanaa lafa horii jirti. Tikee horii jirti. Aadaa Israa'el keessatti immoo tikeetii fi lamxiini iddoo hin qaban. Maqaayyuu hin dhaamani. Kanaaf Saamu'eelitti gaafa hime ijoollee bakka duwwaadha. Waaqayyo immoo kan duwwaa hiteedheen. Lakki kan duwwaadha. Maaliif akka beektu uffata. Tikee hin himatan. Ijoollee tikee hin himatan. Lamxiisii of mana keessa namni lamxi qabusii hin himatu. Moggaatti gata jechuun midhaan geessamu. Daawwitii akka moggaatti lafa nuurii eegutti midhaan geessuuf. Gaafi daawwiti achi eebba'e gaafa goodee adammaatteedha. Gaafa Filisxeemii doorsisee Israa'eliin suuqatti gashee jeeraalonni berganoonni warri illi gurguddaa ta'anii kaampitti deebi'anii warri peerool irraa malatee haatan miindaa qabanii manatti deebi'an daawwit galaa geessoo dhufee oduu kana amma kana argee an kana salphaadha naafi nama shannanii leenca kukutaa horee itti dabarsaa jedhe. Saa'ol immoo yaafataa jedha. Baasee beeksisa. Kanaafi kunoo argattaitu nama kana gaafa dhufu wayyaattiin hola dhaqanitti uwwise kansaa. Inna ta'uu fididee cidha jedhee daawwitiin miila isaa hin xaxee alakkeen kanaa inni godhee saddeequma salagaa fudhatee dhufee fudhatee bahee isumaan daawwitiin itti godhanii ajjeese gooliyaa daawwit gaafa sana acknowledgementiin cognition gaafa sana argatee lamaffaa lafa horii tikaattiin eebine. Maalifan jedhee ani waaqayyoo gaafa na waame afaan koo hiikeeti mana isaatiif iddoon mana isaa keessaa hedduu hoolaa kenne. Waaqayyoo nama meeqa hiikaa oola fayyisaa oola qeessaati iddoon kennineef gadhiisa malee fayyise. Dhaqeetii of agarsiisi lubattee deema gadhiisa. Dhaqi lubatti of agarsiisee gadhiisa. Ankoo garuu dhaqee mana tokko agarsiisa jenne. Waanuma dhaqeetti nama beefame akka qalqalloo hin yaami Yoosefi obbolaasaa maal godhee midhaan keessa tuulee horii isaa keessa haa'ee nagaadhaan alaa jedhe. Kana haadha isaa garuu yaamiin garuu bu'aatti abee obbokeetta bibisu tokkoti keessa lukaayiif. Inni waancaa isaatti dhuguuti keessa suuqennaan hekaawutii irratti qabame. Hekaawutii irratti uffata tashariiti waancaan mootii argamennaan hatayruudhaanii qabanii eebisan. Gaafa deebisanii eeyyuu fuudhennaan isa kana fuudhennaan isa addaatti naan biisaati warra kaan godhaadhe gadhiisaa jedhe. Gaafa deebisanii eeyyuu fuudhennaan isa kana fuudhennaan isa addaatti naan biisaati warra kaan godhaadhe gadhiisaa jedhe. Gaafa deebisanii eeyyuu fuudhennaan isa kana fuudhennaan isa addaatti naan biisaati warra kaan godhaadhe gadhiisaa jedhe.
Biinaam akka ittiin Yoosef akka haafe. Malee yoo hunda keessaa Ise haadhoo saalaa bukkeetti tabbisaniiti haasa'u hin gungumaa galu. Kanaan siistamiidhaanii akka tuutti waa keessa kaayee qabsiisee bukkeetti tabbise. Anaan waaqayyo hiriyoota gidduudha. Doktorota gidduudha. Hiriyoota baachiin koo wajjin finne nuyi ijoollee ciccimoodha. Isaan gidduudha giingummaa afaan koo keessa na kaa'e. Ittiin qabee bukkeetti naa bisuudhaaf. Qodaa qona keessa miindaa duwwaan keenye garaa keessa buddeen duwwaan keenye giingummaa afaan koo kaa'eeti ittiin bukkeetti naa bise qabe. Kabani hiriyoota gidduudhaaf abul biraa fidamee haasamu handa. Garuu inni gaarummaadhaaf ittiin qabee bukkeetti naa bisuuf na keessa kaa'e malee hamaa dhabde. Kana booddee gaafa fuudhu immoo kabaan fiingetii. Eebee maatu iddoo bu'ee faarfannaa iddoo bu'ee akkam faarfadhu jechaadha. Har'a wanti keessa haru illee akkasuma gaarummaadhaaf. Amma iddoo keessa saawwataa kun gurgurreessi koo biyya Singaappoor biyya gurguddaa keessa dhufee anaan suuqatti bibisuudhaaf kun odaa jira. Haa ta'u malee guyyaa waaqayyoo immoo harbee hin qabu. Maaliif hin taane jechuun isinamu. Maaliif turee kan saachuu eessuutiin. Wanti tokko gaafa rume fakkeenyaaf daadhii wayiniidha. Qodaayyuu hin cabsaa jedhamu. Keessa bayechaadha. Cimaa taachaadha. Kakuun inni tureennaan maal ta'a? Humna gogootee dhufachaadha. Kakuuntu reennaani wal eegas immoo wal dhiibee dhiibee dhufu. Waantu wal eega kakuu baay'ee akka ta'e fi akkuma nama ganda firaa dhaqu wal yaafate abaluun eettaa'edha dubbisu. Eettaa'edha. Lakki boonu ani yuun meekotti mee gaaf tokko wajjin deemnaa'edha. Ammas immoo hin gaafa tokkos dhateeta lakki nane meeqa ta'ee dhufachaadha kudhan ta'ee sagal ta'ee dhufachaadha. Sagal ta'ee dhufanii yoo warra manaa qabaree wal lamu baay'ee eessa wal faluuf ta'an waliin deemu kakuu waaqayyoos akkasi. Waleegee dhufuuf jedheeti hanqomma tursee waraana ga'e. Malee hamaadha bituma manni koo akka sokkeen jima lalamaan sana keessa horii guddaan argame mana moo argan sana bitanii baqaan koo raawwateera mana kootti gaggaleera kabaan deebi'eerama. Amma garuu hankoo wal dhiibee imbiibee achi boofiti haa eegichaadha. Maaliif qabiyyee lafa kanaa baay'eedha. Hir'umee lafa kanaa baay'eedha. Ani iddoon na argame iddoo gaariidha. Location isa baay'ee gaariidha. Garuu baay'ee kritikaalii deemne nuti ofee yeroo nu eegalleetu yeroo manni galmee yeroo haalli garaagaraa investigationiin kaartaa yeroodha. Inni immoo anaa hidhee miti hojii biyyichaati. Garuu hankoommoo dhufee keessa gale iddoo sana keessa gale. Akkuma alachuu gooftaa Yesuus yeroo sun hizbi qotaraadha. Yeroo sun beetu inni. Yeroo akka biyya keenyaa miti hizbi qotaraa irratti namni lafatti handhuurii isaa waa ametti lakka kaama. Kanaaf inni diidaa gala. Biyya hundumaa namni gaafa sana galuu qaba. Kanaaf iddoo raawwatee iddoo dubillee hin jiru. Dubillee keessummaadha. Kana maal goone iddoo hin qabataniiti lafa dallaa horiitti gadi ari'an jechaadha. Yeroo koo ta'e yeroo kaartaan koo yeroo koo manni koo nu ta'u yeroo hamaa keessa dhufee haa ta'u malee immoo hin oolle gooftaa Yesuus Kiristoos achitti malee isaa hin oolu. So yeroon dhiyaateera yoo waaqayyo jedhee ji'an jedhu ji'a lama siin hennu gaafa waan tokko ayyama ijaarsaa kan gaanne jenne hin haasofna laakunoo ayyama ijaarsaa kan gaanneerra qarshiin keenya geenye mana fitness teeppii kanarra geenye kan nu harkartummoo mana jennee yoo tarii namoonni koree teeknikaal komiiteen suni yookaan hin kaayindii yookaan gaafachuu hundumaa gaafachuu hin beeku garuu hamma ijaaranne ijoolleen caaluun si'a yoo ayyama ijaarsaa kan gaanne yoo waaqayyo jedhee kanaaf baay'ee sin galateeffadhaa obboloonni na gaafatanii anta lafaarra baay'ee na gaafattu anis immoo hojii waaqayyootti fiiga maleessaa hin teenye waan kun immoo harka miti ogeessa harka jira warra dhimmi isaa atu waa'ee beektu ka waa'ee kutaa lakatamaa waa'ee maal irra beektu teeknikaalii siistemiidha qaba nama harka jira waan ta'eef ankooyi ayyaana waaqayyoo waan harka ara isa moo waamichi koo abbanne fiigaman jira kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u wanti numti ta'e kun hoqqeeni gaafa misirii suni
dhiitan suni gadi bu'anii dhiitan suni Museen illee iddoo argatee iddoo qulqulluu argatee ankee iddoon kee riizirviidha dhoqqee biran kennaan mishinii isa raawwachuudha ergamii lama uffaadha kan Museedha mishiniin isaa iddoo qulqullaatti galuu miti intala mootiitti waamuu miti saba wajjin dhoqqee dhiituudha malee hin ateedha iddoo qullaa taa'urra saba wajjin iddoo wano sana filateedha. Kanaaf wajjin dhoqqee ite haadhi shippii kana argee miidhama isaanii argee waaqayyotti boo'e yoos malee waaqayyotti iyyuu hin danda'an yoo argama malee. Museen afaan waaqayyoodha. Museen afaan saba. Kanaaf maal arguu qaba? Saba wajjin miidhamuu qaba. Saba wajjin dhoqqee dhiituu qaba. Sirriitti iyyuudhaaf. Sirriitti boo'uudhaaf. Malee isa namni tokko miidhamee ekkoo isaa iyyuu hin danda'amu. Ekkoo taa'achaa Eko sampai tu kacir, dan tahu. Wakai mau currenty recently berbada, asyara berbada. Karena fi milli museda asyarat oke misir kesa kabacara, itera, supaya sana kutera. Karena kayak gafa ticemu, wakai tu gafa bau, wakai mai ini sampai kau kan isi, nana wakai sujarin, agak ecan. Hardship argun dir kapaknya can. Malif, itim farfacuraf, itim wakai gratif facuraf. Farfan ko siapa ye? Nanti padan matu irratti waraana keessan achi abbaan lola keessan ba'a. Diinni diina deemu moo boqqasu dhiiseeran ishiidha malee. Ani immoo resiiverii mana keessan ta'an lama resiiverii mana keessa ta'a. Ishiin immoo ala jira. Diinni koo alaa hidha miti. Maqaan masoodha maayidha maqaan isaa Ishiidha. Ishiin immoo meeshaajii harkisa. Mul'ata harkisa. Resiiverii ta'anii ani immoo saba waaqayyootii fi foddaa onnooti gadhiisa jaalan. Kanaaf anaan diinattanii maqaa isaanii namoonni waaqayyoodha jilba qabdanii Museen fa'aa maal fa'aa diinanii maqaa hin dhaanne humna gurguddaan Yordaanositti faarfannaa faarfatte isa galaana diimaa baati. Faarfannaa hanshee. Faarfannaa ta'achaa. Everything challenging change it. Want to know to we do ta. Daud hey farfana tina ge artera. Rakina ko challenge ko ba ko odi ko waaqayyo namoota saa calluma itti fidua. Ergaa gochuudhaaf fide. Iyyoob amma gaafa sana Iyyoob gogubatee namirraa dhume maal mini macaafa Iyyoob Apa kerja macam Iyyoob. Macam Iyyoob no. Namichi du'ee ijoollee harkaa mul'ucatte dhumte. Moodela ta'ee macam Iyyoob yoo dubbiftattu. Ani waa'ee obsaa seetti mu. Waa'ee danda'utti mu. Waa'ee galaana keessa harkicha ilaalu. Waa'ee waraana keessa mo'icha ilaalu. Waa'ee ibidda keessaan faarfachuu. Waa'ee ana hidhaate keessatti harki miilli yoonodha. Afaanni kun weedduudha. Weeddisa. Kana booddee malee dhaqee eessa lamaan isa kaan faarfannaani kaan amantiin ibidda dhaamsoo kaan faarfannaani mana hidharaasoo kaan amantiin leencaa afaan cufoo hin qolanna wannootti dhufu galaana keessa riqicha laalla waraana keessa mo'icha laalla qoramsa keessa gonficha dhaalla keenya geggeessaan kun hundarra jaala jireenya faalla Yesuusiin gulaallaa maaliif nuyi ijiki enya fizikaalii isaa ekstatanan ayu kan ta'u keessaan gonfoo ilaalu qabna keessaan mo'icha ilaalu qabna qorqorroo kuchubudii garuu keessaan maa ilaalanii villa keessaan ammani villa insa ilaalachaa kanaaf waaqayyo gaarummaadha godhee nu waan ta'an nu keessaa namni tokko hirranne ijoolleen keenya hunduu hafneerra akkan irribee haasawillee miti nu yemma dhugumaan yoo dubbanne chaalenjiin kuni ana dubarran keenya yoo bira ga'eera waaqayyo immoo waa'ee macaafa yoo dubbachaa faarfachaa waa'ee namnu moodeela gochuu barbaadeera iyyoo
waara. Kanaaf iyyoobo Oromoo nakuchi Oromoo iyyoobi listi keessa amma seexanni Oromiyaa kanaan of teetta faarfattoota ilaalteetta maal agartee kabaa garbicha hootii jedheetti mita. Gaafa sana biyya lafa naanneeni dhufe gaafa jettu iyyoob garbicha qoricha kaattee iyyoob garuu hin banne hin fayyamane. Kanaaf anaanis badii isaa miti buleessi koo baay'ee rakkatee talilaan waa'een koo miidiyaa irratti onlaayinii ijoolleen qoruu dhugaadha gaafa sana wajjin bateera. Ammas mana wajjin waanii yoo waaqayyo deemamma eebi'ee appilaayi godha beekumsa innillee egaa injinii kan yerummaan isaallee kan sirrii ilaatiiwuti qilleensarraatiiwuti qilleensarra gonaati. Haa ta'u malee iddootti wal gargaaruutti wal dhabannu faayinaansiis ta'ee yaadaas ta'ee konseptii qabu hundumaa ta'ee ufa isa taanu immoo wanta lafaa kan tokko irratti haasofna. Waaqayyo yoo isin eebbisuu buleettiin koos immoo warra biyyooti argamtee waan manaa kuni chaalenjii wajjin agartee amma ammas immoo yoo naatu waan hin taane waaqayyo waan nu eera. Kanaaf isa taanu immoo waan haaraa tokko man dubbanna. Waaqa isin eebbisu. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu. Egaa haasaa kabaa baay'eensaa ituma kolfanii nama boosisa. Egaa rakkoo kana keessa taa'ee waan kabaan dubbate ergaadha nama baay'eef iyyuu. Egaa waaqayyo isin eebbisu kabaa koo. Egaa wanta isaan irra ga'anii hordofeen isin beeksisaa. Gaafa inni heeyyama jaarsaa argatee jedhu immoo waadaan jalqaba galee ani waadaan koo gaa waadaadhuma. Karaa waaqayyo na gargaareen dhumaa amma lubbuun jirutti kabaa bira nan dhaabbadhaa. Egaa waan kabaan keessa taa'e haasa'u gaafa yoo dhuftanii warri kabaatti dhiyeenyaan jirtanii arguu dandeessu. Waan amma kana waaqayyoon nama waaqayyo galateeffamuu qaba haalotaan miti waaqayyoon galateeffachuuf dhiisuun kan irratti hundaa'u haalotaan miti. Garuu jireenyi kabaa ofuma isaafiyyuu wangeelaa isa inni faarfatu miti isteejii irratti isa inni faarfatu tun taane jireenyuma isaa ilaaltaniyyuu ani isinitti agarsiisuuf malee yoo wanta kabaan keessa taa'e kana haasaa jiru na agartanii ayyaana waaqayyoo isa baay'ateef sammuu keessanii ol isinitti ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Kan jireenya gaarii nama jiraachisu dubbannu soofaa bayeessa siree bayeessa kan taane kabaarraan argee ayyaana waaqayyoo keessa jiraachuudha. Ayyaana waaqayyoo keessa jiraannaani gogaama kanatu spoonjii namatti ta'a. Kanaaf egaa dhuguma waaqayyo jireenya kabaa maaliif gidiraa ammas akka agarsiisu gaa waaqayyotu beeka. Garuu abbaan ilma isaa jaallatu immoo qoraa egaa waaqayyo kabaa akka jaallatu beekaniyyuu. Egaa kabaa waggaa dheeraaf hin beeka. Egaa baay'ee isaan jedhu marsaa attaanu heeyyama jaarsaa akka argatee jedheeni yoo waaqayyo jedhe marsaa lammaffaa yeroon biyya dhufu kabaan an argaa. Akkuma kana waan irra ga'ee yeroo sanatti of course ana qofaatu hin taane miidiyaa guguddaan illee waamamee kabaan ibsa akka kennu haalli mijatadhe namanaa. Kanaafi yeroo sana egaa dammaqiinsaan sabni waaqayyoo sabni Oromoo hundumtuus kabaanii kan kiristaanotaa duwwaa miti kan Oromoota hundumaati. Kanaafi hundumtuu dammaqiinsaan akka hordoftan isiniin jedha. Anis immoo arraba guddaatu narraa bu'e kabaa jimmaatii ta'uu koo namni beeku almost hundumti keessan beektu. Kanaaf namni hundumtuu maalirra ga'e wanticha jedhee inni kaan meeseejiidhaan inni kaan ergaadhaan baay'ee nunan dhiphadhe dhugaa dubbachuuf alaala jiraadhe. Kabaa immoo alaala taa'ee laayivii gashee immoo konferensiidhaan gochuun immoo naan mijanne haala hojiirraan kan ka'e garaagarummaa yeroo keenyaas baay'ee gargar fagoodha. Kanaafan qaamumaan dhufee asitti isinii dhiyeesse jechuudha. Egaa waaqayyo isaan eebbisuu obboleettiin koo fayyoon obboleettii koo kanan jedhu yeroon fuudhee anaaf kabaanii saaqolii dhiiraa keessaa isaan gafaati. Yeroo inni fuudhes immoo akkuma kanaanis isaaf akka kana saaqolii keessaa tokkodha. Kanaaf egaa soddaadha jechuudha naaf kabaan fayyoon anaaf obboleettiidha. Kanaaf wanta jiru akkuma kanatti abdeetii singoonaa waaqayyo sinaa eebbisuu waa'ee jaarsa manaa miti dubbannu. Ani laayivii kabaa soofsiisee kenna ofuma kooti ergicha irra deddeebi'ee si'a dhibban ittiin fayyaa.